dhageessanii mucaan keessanis cubbuu hojjetteen qabdu inanne imbunde dubartii waan isiin ta'aa jirtutu dhageessanii reenfa faa galchinaam reenfa ajjeefamtee jennaan reenfa faa galchina haadha ko kanaafi sinitti nagaamini wallahi nu waa biraatiin miti amma Maarqos jechuun ijoollee ollaa keessaniiti garuu dirqama doorsisa isinirra ga'e kana amma namni tokko namanu amma viidiyoo qaalittiin sun waraabdee gadhiifte mucaanii biyyuu maan akka naam jettee sana waraabanii maal jedhan argitanii soba Oromoo duun jedhanii Facebook irratti Maarqos footoo kaaseen isinii arga jechuudha hunda keessanii. Kanaaf haati qoosaan qabdu haadha doorsuu jechuun haadholii Oromoo guutuu doorsuu jechuudha. Kanaaf deeqaa 2-3 viidiyoo ta'anii himatanii acufatamu. Haadha keenya banadhaati. Amma immoo yeroo dhaga'u dhufuu barbaadanii jedhame. Erga dhufanii immoo viidiyoo ba'anii daqiiqaa 2 dubbatanii cufatanii dhimma isaanirra gahaa jiru qofarraa adubbatan intalli isaanii ta'uu geessanii intala isaanii ta'uu qofa nuufa mirkaneessan. Haadha keenya akkam jirtu nagaa keessanii? Atiin booyin ati qoy seeraan dubbaddu maaliif buusaa? Akkati boosuuf miti kan si fideen. Sarraa nuti qabadhati. Please sarra. Sarra nuti qabadhu. Suuta. Haadha keenya. Booyinaa haadha keenya nuyyuu boonyee dadhabnee waan jirrutti jirra. Abshiraa haqa mucaa keessanii illee ni baafna. Haqni mucaa keessanii illee ni baa. Isinii waliin jirra. Booyinaa cubbuu mucaan keessan goote hin jiru. Cubbuun yoo ta'e dubartii taatee dhalachuu akkasumas immoo namni dubartoota biyya Arabaatiif sagalee ta'u dhabamu kanuma cubbuu malee mucaan keessan cubbuun isiin goote hin jiru. Biyya Arabaa keessatti immoo mucaa keessan sabiyyii kanaa miti ka guddaadha jedhamee waraqaa guutuu Afrikaa qabuyyuu Arabni waa rakkoo hedduu irraan geessi gatii ta'ee fi hin ajjeefti fayyada Arabni waa biraan isaati ajjeesuu fa'itu jira. Inni kun iyyuu lubbuudhaan baga jiraatti rakkoon qabu. Amma isinirra maaltu gahaa jira haadha keenya? Maal isiniin jedhaa jiran bilbilanii kana qofa himadha. Waa ilmoo keessa irraa dhiisaati. Ebbo tasgabbaa'ii jedhiin armee kanaanii tasgabbaa'ii jedhiiti waan irra gahaa jiru bilbilaan waan isaaniin jedhamaa jiru adubbatan uummata Oromootti. Isin immoo sheer godhaa waraabaa. Takka miira keessa galaniitudha. Miira. Ebbo bakka meemee isaan xiqqoo si'a tasgabbaa'anu qochuu taa'eetudha. Ati nuun dubbadhu ebbo. Waan kana hin beektaa waan jedhamaa jiru hin beektaa quba qabdaati. Mubbee waan kanatti matan dubbadhu. La dubbadhu wallaan qabalee dhagalaanaati dhuftee fuuldura namaa teessisu bo'uun dura goote. Okay, Oromoo ani sifanii guyyaa obboleettiin keenya Saaraanii harmeen kiyyaa gara miidiyaa dhuftee himachuu barbaaddinaan jennaan akkuma argitanii harmee gara miidiyaa hin finnu jedheeniin ture lakkii dhuftee himattuu dallaalaa biyyaa sanatu nuguseetu asfaraarraa jira birriitiin itti hirkitellee hin jiru afaan kee qabadhu jedhee asfaraarraa jira kan jedhanudha. Kan nama gaddisiisu seenaa harmee kanarraa wanti isaanitti himatanii ijoollee kana qophaa guddisan abbaa malee isinii galee. Saaraanii nama jireenyaa haadha ishee arguu dadhabdee qotattee lafa lafaan qabdu haadha ishee kana jijjiiruuf baate Saaraan isiin guddoon jechuudha. Guddinaan qabdu isiinis waggaa 20 wayi. Waggaa 21. Isiin sun immoo waggaa 19. Isinii galee. Isiin sun immoo obboleettii koo hangafa qofti hanga yoomiitti nuuf hojjettee nu nyaachisti jetteeti kan isiinii gara Dubbeeruutu deemte jechuudha. Garuu hanga yawwanaatti ji'a 7 guutuu sagalee haadhaa dhageessee hin beektu sagalee ilmoo ishee itti aansuunis akkasuma takkaa maallaqnis ergamee fi hin beeku jechuudha. Haati kuni baradheen qabu barumsan qabu kan isiin achi baatee bara 2024 ji'a 8ffaadha kan isiin biraa baatee silallee akkasuma asoo din dadhabdee boo'icha biraan dandeessu haala itti guddisteeti yoo haala ilmaasiitti guddisteetu adda. Hin boo'ini harmee Saaraa gabbeessiin afaan beektu.
Iyyanii. Dhiifama gidduudha adda kute akkuma nama kamiiniyyuu maallaqa kennee fi ilmoo koo meedikaala goosisee guyyaa 3 kan isiin bararaa deemte inni ji'a 2 booda bararaa deemte jedhanus sobaa intalli koo amala sees nan beekaa nama amala akkasii qabduu miti intalli koo qulqulluudha ani ittiin amanaa ilmoon ji'a 7 dhalachuu hin danda'a tarii marfee waraananii dhalachuus hin dandeessi. Qoy. Mucaanii meedikaala gootee kan namni ijoolleen biyya arabaa gadi baatee warri dallaalaan ijoollee keessan gada Dubaa irraa waan arge dhufanii waan ta'e dubbatanii turan. Mucaanii yoo meedikaala godhamu malee namni biyya alaan ba'uu jedhanii ni jarriyyan dhugaa akka ta'e bareera. Ji'a tokko teessee Itoophiyaa keessa ni jedhame soba jedhaan taate. Soba meedikaala gootee maallaqa dallaalaa sanaa kennee Finfinneetti intala kootiin nagaatti jedheen ofirra deebi'ee ergasii ijasii sagalee siis hin dhageenye maallaqa iyyuu barbaadee miti intala koo iyyuu hin dhabee mukaan maallaqa ergu miti naa dawwaltee iyyuu hin beektuu jedhe wanti simmanii gootee meedikaala gootee gara biyyaatti deebite hin jiruu jedhan an sagalee jaraa waraabeera tarii jaratu iyyuu sobanii natti ergan jedhee tananuma haadhuma kanayyuu sagalee haadhaa hunda waraabeera. Sini galee harmeen immoo nama hin baranneedhaan isii fookoo ilmaan kan akkanitti guddise beekaa. Sheer Oromoon hundi haa ta'uu qaba. Waa tokko fira biyya Itoophiyaa keessa hin jira namni. Itoophiyaa jinnii jaankaa goodarree minaa nyaan jettan kun naali qinfamu wana. Wal malee fira hin qabne jala keenya. Wal malee maal qabne jedhe weellisaan. Wal malee fira hin qabnu sheer godhaa hundi namaa dhaga'uu qaba. Dhufte inuma dallaalli gaanfa baasee. Dallaalli eeyyaman qabne dallaalli biiroon qabne magaalaa Finfinnee keessa taa'ee gaanfa baasee jechuudha. Eegee baasee haadha doorsisuu eegale. Haati uummata Oromootti lola sanaaf jee tokko Itoophiyaa keessa teessee mucaan xiyyaarra addaan cite. Obboleessoo xiyyaarri Itoophiyaa indoo minumaayyuu ati hin qabamta. Eerpoortii nuti kasa saganaa jechuudha. Xiyyaarri Itoophiyaa bara koronaa xiyyaarri Ameerikaa dhaabate iyyuu xiyyaara badhaafamedha. Bara koronaa iyyuu hin dhaabanne nama fe'uu dhiisee qodaa fe'aa ture. Xiyyaarri Itoophiyaa jechuudha. Naalabuuk. Eerpoortii maqaa eerpoortii irratti immoo wallaahi abbaa barbaade inni isuma dhuguma. Eerpoortii Itoophiyaa irratti abbaa barbaade inni isu. Nan argean. Eerpoortii Ijiptis argeera, kan Dubaayis argeera, kan biyya meeqa argeera. Eerpoortii Itoophiyaa dhuguma akka badhaafame jira. Gaafa ittiin deemtan argitu sunis. Kanaaf lakkii boo qabeenya kooti eerpoortii Itoophiyaa qabeenya kooti abbaa barbaade inni isu. Abbaa barbaade inni isu. Qabeenya kooti bakka. Kanaaf qabeenya kooti. Allaqe. Kanaaf maqaa balleessaa jira jechuudha mucaan kun. Namichi dallaalli kun eessa jira? Biyya kana keessa jira. Nama nuu birmatu. Haati keenya dubbatanii daqiiqaa 2-3 dhaammatanii utuu jedhanii natti tola. Gobboomii haati keenya. Viidiyoo banachuu dhiiste akkasumatti haasoftu ammallee viidiyoo banatte hin boosii isheen rakkoo. Akkasumatti dubbatan uummata keenya argitaniitu miti. Fuula namaa kana xiqqoo. Ituu isaanii dubbatamu biyaansi ijoolleen viidiyoo xiqqoo si waraabbatanii gaarii natti fakkaata silaa garuu ituu sabaranii takkaa jedhan. Bakka dhiisi qinibbirii goonaa viidiyoo marraa amma waraabbanne irratti sagalee goonaa bakka waa tokko gochuun haadha keenya akkasumatti dubbadhaa. Mirga deemte ji'a 9dha. Ji'a 9 Finfinnee iyyuuti xinnoo qabdi jirti. Gaafa deemte immoo waan hunduma isaa meedikaala galtee isheen deemte nugusaa kan jedhamu kanadha kan geggeessee barbeettu makiinaa yaabsisee bakka bultii 2 mana bira bultee 3ffaa irratti isheen barrarte gizee sanaa jechuudha. Achi gaafa booleedhaa deebinu geggeessine gaafa deebinu immoo birriin daa'imni birrii 50,000 taaksii keessatti fuudheen itti laadde inni immoo birrii kana sinaallaan naan jedheetu deebiseetti na arrabsaa ture. Kanaafiyyuu arraba waan hin taane inni naan jedhee galagalii maarsiin godhaa mucaan kee akkas taate maalidha naan jechaa ture. Isa kana iyyuu dhiiseenanii amma immoo kana gidduutti immoo wanta odeeffamee kun kaleessa raniin hin dhageeyyuuti mucaan kee deessee kottu fudhadhu birrii 20,000 kaffaliiti. Birrii 20,000 kaffaliiti si yaabsisne si erginaati naan jedhee naan birrii maali siin kaffalattiin hin jedhee birriin kaffaltu taanaan immoo lubbuu mucaa keessin argattu
maal isa hamma yoomitti seenaa sii ta'a maalidha naan jechaa ture ani walitti wanticha immoo hin beeku maali akka inni godhe immoo birrii kaffalinaan jedhe ani waanan kaffaluu sin qabu inni immoo kana immoo na dhaabbadha ani waanan jedhu qabu abboon kana waanan godhu sin qabu bakka. Dhageessanii ummata garagali jedhe haadhaan. Gaaficha meedikaalaan isheen galtee deemte ani deemumsa ishee sin nageenye garaatti baachuu ishee sin beeku gaafa isheen kana galagalii waan na gootu hin qabdu kara barbaadde irra deemi naan jedhee ani waanan godhu sin qabu sirriidha waanan godhu immoo hin qabu mucaan gaafa iyyaa fuudheen itti laadhe gaaficha gaafa inni ndeesse mucaa kee fudhadhu kootu gaafa ni naan jedhu birrii immoo kaffali dura naan jedhe jalqaba gaafa bilbilee natti himu birrii kuma 85 kaffaliiti ayyarii irratti yaabsisanii si erginaati naan jedhe ani birrii kuma 85 mini birrii kuma 8 lakkoofne ani iddoon fiduu sin qabu anoon beekuttiin hin jareeni achi booddee inni immoo fuudhee gadda galgala immoo bilbiluma naa bilbilee akkanadha deesseetti birrii kuma 20 si gargaaraati birrii kuma 20 kaffaliiti geeffadhu fudhadhu mucaa kee naan jedhe ani maalan godhaan isteedaraa waaqayyo maalan godhaan eessaa fideen birriin kaffal mucaanoo nagaa deemte asii meedikaala galtee hunda isaa galteetiin isheen deemte yooti. Fayyaa ishee nagaa isheetiin isheen barrarte yooti kana gidduutti ani maaliyyoo ta'u ani mucaan kun fayyaa isheen barbaada nagaa isheen barbaada inni immoo waan inni kana nagaafatuuf immoo hin beeku ani isa kana saba maal Oromoo adaraa keessa maal akkuma beektan naa godhaati mucaan kun akka achirratteetti akka isheen naa deebitu naa godhaa naa dhaabbaddaa adaraa keessa maaloo. Mucaa wallaalara waan tokko hin beektu deebiin deeffattu anuu ishee gadiidha garuu isheen immoo naan gadiidha arasaayyuu dubbii deeffachuu hin dandeessu hin sodaatti hin urgufamti manaa baatee hin beektu bakka ta'eef kanaaf ani waanan godhu tokko iyyuu hin qabu waanuma godhu hin qabu adaraa keessan maaloo waanuma gootan godhaate akkuma lubbuu ishee naa baraaraa. Galatooma kalas ni gaha kalas dubbatina hin boo'inaa dhaqo hin boo'inaa. Boyna nutuwa gochuu dadhabe jennaan mucaan goobe nutuwa gochuu dadhabe baya gammaddan kun Mucaa keessa taa'ee magaalaa fi dallaala seeraan alaa mootummaan barbaadaa jira dallaala seeraan alaa mootummaan hin barbaada inni kennu dhabamee haatiin tala deesse ilmoo sii jalaa gurguramtee deebi'ee itti doorsisee teelee keessaa kan sagaleen isaa ba'uu danda'u jechuudha. Argaa hundi keessaniyyuu dallaalli amma kana humna godhatee dallaalaan Ano fayyaa isheen baasee hundaayyuu baatee bultii tokko bakkee baatee bulteen beektu na jalaa gaaf bultii lama na bira bulteetiin isheenii gaafa sadaffaan isheen barrarte birrii immoo peestaalitti naqee dhugaara peestaalitti naqee birrii 50 harka kootiin taaskii keessatti itti laadhe birrii maalii natti laatte naan jedhe mucaa kee hin argattooti kara barbaaddeerra immoo na barbaadde kara barbaaddeerra na baasii naan jedhe kara barbaadde fidi naan jedhe kara barbaadde fidi kara turra fidi galagali dhaqiitii naan jedhe ano waanan galagaluufi sin qabu waanan godhu sin qabu inni si galagashu siifa dhufu malee ano hin beeku sababa ani barumsan qabaanne maayemii sababan ta'eef natti taphachaa jirtamni ittiin hin jedhe kara barbaaddeerra fidi naan jedhe galagali immoo naan jedhe dhugaadha waaqayyo kanaaf ani hin beeku bakka ta'eefi isa kana an mucaa kun hormaan ishee fayyaa isheen ergee birriis immoo na harkaa fudhateera taasii keessatti ittiin kenne. Inga mama. Sarara lakkoofsa gurbichaa dubbadhu uummata Oromootti bilbila isaa dubbadhu waa sagal barreessaa jalatti Oromoo bakka jirtan dura kun lakkoofsa dallaala kanaa qabadhaa duwwaa sagal. Mubee duwwaa ja'a. 81 bilbila lama qabatachuudha tokkommoo isinitti maammalle. Amma nutti barreessaa koomeentii jalatti Oromoo bakka jirtanu Oromoo salphanneerra dallaalli gaafa baasee haadhaan garagalee jechuu jammare ilmoo harkaa fuudhee gurguratee ka'ee namichi kun duwwaa sagal barreeffameera lakkoofsi barreeffameera uummata keenya warri seeraa keessattu duwwaa sagal 25
Digdama. digdama 66. 66 Duwwaa 5. duwwaa 5 irra deebi'ee anu nan dawwala duwwaa 9 Duwwaa 9 25. 20. 66. 66 Duwwaa 5. duwwaa 5 mee ani nan bilbila waan jedhu laalla walumaan Okay. ajjala jira simmu ajjala jira wala maalo ummata keenya maayif walitti callimna garu suuraa isaa qabna bilbila isaa qabna kan inni jiraatu Finfinnee akkamitti akkana goobe dallaalaa seeraan alaa sanuu dallaala seeraan alaati biiroo qabu sa'aatii mootummaan biiroo cufaa jiru keessatti dallaalaan eegee baasee akkana haadha fakkaattu haadha jechuudha haadhaan garagali maal fidda Harmee. Harmee. Nugusaan kan naan jedhe mucattiin ji'a tokko na bira turtee Finfinnee naan jedhe mucaan kee sirraa adda baatee Finfinnee turtee beetti. Lakkinarraa deemtee iyyuu beektu isheen gaafuma barraruuf jette bichaa natu fidee dhufe hamma booleetti natu fidee dhufe manaayyuu baateen beektu na biraati. Okay, galatoomi. Irra deebitee immoo meedikaala gootee ji'a tokko yookiin ji'a lama mana turtee beetti. Hin turre lakki gaafichumadha. Okay, galatoomi. Ish. Ala. Amma nama kuma sadii keessaa gurbaraa immoo kana namni wallaaleeti dhiifama naa godhaati. Akkamitti namni waaxiitu dhibame? Mee nama kana hunda keessaa namni gurbaan kun bootaa kana bakka akkasiiti namni jedhu dhabameeti akkam callistanii namni waa tokkotiitu dhibame. Namni jiraatee tokko barreessaa haaseen hoo namni beeku jira. Dara hin jirani wallahi namni dhibamee miti. Gurbaan hin dhabamne jira keenya gurbaan baruuf ifu Dr. Jiitu gurbaan dubbatee tureera. Ana Finfinneen jira abbaan dubbisuu barbaadan koottaa jee adreessa isaa hunda himaa ture inni ifu afaan isaatinuu gastira dhufeetu. Askoon jira jee bar askoodhaan jira jee nagaa saadhamoo maali gurbaan san dheengadda harkeetiin ture poolisii naa godhaadhaan hin qabaa micaan asirra dhufee turu san guyyuutiin harku jiraati qaama poolisii maaliif naaf hin goone anaa qabsiisaa mee waan feetan fidaadanaan jechuu jira guyyuu wal harku jira jee nagaa isaa nama jaamu kan wajji garee tana keessa jiru asirra qotira takka ergaddu yaal ni jira. Dubbiin kun egaa kana guddatee mucaan illee dhokachuu isaa waan hin oolleef namni beektan keessaan namni sooshaal miidiyaa irratti ol bahee dubbachuu waan sodaatuuf viidiyoo ofiillee waan mul'isuun barbaanne keessaan illee ta'ee ergaan miseejiidhaan gara mubaarakiin barreessuu fi dandeettanii namni hin beektan yoo asirratti illee baatanii dubbachuu baattan keessaan barreessaatii bakka inni jiruu fi namni beektan gara keessaatiin haadha imimmaan daa'ima tanaa laalaatii piliis namni keessaan beektan keessaan barreessaa fi mubaarak musaafaa. Shan nyaate nama takkarraa 25 nyaate ijoollee keenya shamarranii fuudhee ukkaamsaa jira. Maatiin kun sagalee argatan malee kan sagaleen arganne baay'eetu jira jedhaa jiru. Akkamitti poolisiin Oromiyaa biyya keessa jirtan na dubbisa. Kun shakkii malee namni kanaa ol akka nyaatamee oduu amma kun diqqaa ta'ee nutti fakkaata malee kanaa ol nyaatamee yookiin kanaa ol dhiibbaa irra ga'ellee jiraachuu mala. Kun sababa ta'eeti miidiyaa irra as bahee malee kanaa ol jiraachuu mala oduu qoratame mucaan kun. Waan baay'eetu as baha kanaafuu namoonni beektan piliis haadha tana laalaati waan tokko jedhama. Okay, Saaraa dubbadhu. Okay, maazariin maal jechuu barbaadde beektaa? Mucaan kiyya hamma galtutti immoo sistariin kiyya jechuun haga galtutti ijoollee Oromoo bukkee naaf teessu. Siqiqii keessa hangumachi teessutti iyyuu siqiqii teessa akka isheen teessu hin barbaadu jechuu jirti. Yoo waan taa'uuf hin danda'ama ta'e achi teessu jechuudha jara warra soddaa kana bukkeedha. ሙቤ በአማርኛ አውራ ኤምባሲው ይምጡ። አዎ ይሻላል እንደዚህ። ያ namichi jazbaan dhageessanii qaalittiin humna qabdi jara keenya
Kaalittiin humna qabdi Amaariffaa maal jedhin haasa'an jara keenya. Maaluma jedhin haasa'an. Isheetu maazariin maal barbaadde beekte jara bukkee aguma galtutti akka taa'amu barbaaddu. Okkee isaa akka Amaariffaan dubbatan barbaadaniis. Yoo dallaalaan Haati kiyyaan dubbatti Amaariffaan rakkoon hin jiru. yoo dallaalaan qabame qofa yoo dallaalichi tasfaayee galchaa ilaalu ijoollee mee tasfaayee galchaa mee tasfaayee galchaa mee nama galchaa mee galchaa Warri moodi taraa galchaa mee moodi taraa hin qabnu.